Aishaa Marka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan neetwoorkii irraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaaneetu jirra dursa mata dureewwan oduu. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti ajjeechaan humnoota naannoo Amaaraatiin saba Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Kibba Oromiyaa godina Booranaa aanaa Mi'oo keessatti ajjeechaa suukanneessaan dargaggoota Oromoo lama irratti raawwate. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Harootti aleellaa raawwateen yoo xiqqaate namoonni 30 ol ajjeefaman. Ameerikaan rakkoo Itoophiyaatti mudateef deebii kennuuf filmaataawwan ilaalaan jira jette kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannedha. Amma oduu bal'inaan. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti ajjeechaan humnoota naannoo Amaaraatiin saba Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaadhee keessatti ilmaan Oromoo meeshaa maleeyyiin hidhattoota naannoo Amaaraan ajjeefamuu fi saamamuu himataa jiru. Waraanni naannoo Amaaraa naannolee adda addaa keessa tamsa'uudhaan uummata Oromoo meeshaa maleeyyii irratti lola gaggeessaa jiraachuu jiraattonnii fi maddeen keenya naannichaa gabaasaniiru. Ajjeechaawwan humna naannoo Amaaraan raawwatamaa jiran kunneen deeggarsa mootummaa naannichaatiin ta'uunis beekameera. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti ajjeechaa uummata nagaa irratti raawwate kanaan namoonni hedduun yoo saamaman kaan immoo baqachuuf dirqamaniiru. Aleellaa humnooti naannoo Amaaraa gocha sanyii duguggaa Oromoo irratti raawwataa jiran kanaan naannoo Beenishaangul keessatti obbo Fiqaaduu Baayyuu abbaa ijoollee 8, obbo Dhaabaa Guutuu abbaa ijoollee 6, obbo Lammeessaa Shifarraa abbaa ijoollee 7 kan ta'an aana suukkanneessaa ta'een namoota ajjeefaman keessaa muraasadha. አንድ አማራ ሲሞት 100 ገዳይ ይሞታል። አንድ ጉሙዝ 100 አንድ አማራ ከገደለ 100 ጉሙዝ እንገላለን። ኦሮሞ አንድ ኦሮሞ አንድ አማራ ከገደለ 100 ኦሮሞ እንገላለን። እኛ ሞትን ሳይሆን የታሪክ ተወቃሽነት ነው የምንፈራው። የትናንትናው ታሪካችን የትናንትናው ማንነታችን በመርሳት ሳይሆን አዲሱን ኢትዮጵያ የምንገነባው የትናንትናው ማንነታችን የትናንትናው ጀግንነታችን እንዳለ ሆኖ የትናንትናው ሐውልታችን እንደቆመ ሆኖ አዲሱን ኢትዮጵያ ከዓለም ጋር እኩል እናራምዳታለን። ይህ ደግሞ እኛ ዋናው አማራጫችን በየቦታችን እንደራጃለን፣ በየሰፈራ እንደራጃለን። በየትኛውም ቦታ ተንቀሳቅሰን የአማራን ደም እንመልሳለን። የትኛውም ታጣቂ አንድ አማራ ሲገል 100 ጉሙዝ እንገላለን። አንድ ወነግ አንድ አማራ ሲገል 100 ኦነግ እንገላለን። ከዛሬ ጀምሬ እኔ በራሴ ከዛሬ ጀምሬ የቀደምት ላሊበላ ህዝብ ወይም ደግሞ ታጋይ ዘመነ ካሴ በሚያስተማረኝ ቦታ ቀኝ ግራጀን ማውጣት ፍጀ ለመዋጋት ከኔ ጋር የሰለጠናችሁን እጄ ለማዋጋት ቃል እገባለሁ። አመሰግናለሁ። Haalli lolaa humnoota naannoo Amaaraa lixa Oromiyaa Wallaggaa Bahaa keessatti babal'achuudhaan aanaa Guutoo Giddaa bakka addaa Luugoo jedhamu keessatti ilmaan Oromoo hedduu ajjeesuu fi dhibbootaan ukkaamsuun itti fufanii jiru. Humni naannoo Amaaraa naannoo isaan alatti weeraraaf yakkaawwan ajjeechaa uummata nagaa irratti raawwachuun dhibbootaan ajjeesee kumootaan qe'ee irraa buqqisaa wayita jirutti mootummaan biyyattiis ta'e kan naannoo Oromiyaa yakki kun akka dhaabbatuuf yaalii taasisuu dhabuunsaa uummatichaaf aantummaa akka hin qabne kan agarsiisedha. Weerara humnootii Amaaraa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Wallagga Bahaa keessatti taasisaa jiran weerara darsimoon deemaa jiru kan lafa babal'ifannaa fi duguuggaa sanyii yoo ta'u mootummaa fi miidiyaaleen biyyattii gochaa kana otoo arganii callisuu filataniiru. Kibba Oromiyaa godina Booranaa aanaa Mi'oo keessatti ajjeechaa suukanneessaan dargaggoota Oromoo lama irratti raawwate. Waraanni mootummaa uffata humna addaa Oromiyaa uffatan dargaggoota lama osoo haala suukanneessaan rasaasaan tumanii ajjeesanii viidiyoon waraabame miidiyaa hawaasaa irratti gallakkifamee jira. Maqaa dargaggoota sanaa ammatti argachuu baannus haalli ajjeechaa dargaggoota Oromoo kana irra ga'e daraan kan nama rifaasisuu fi viidiyoo san ilaaluuf illee kan nama sururu ta'uun ammeenya gochichaa haalaan kan ibsudha. Akka viidiyoo sanirraa hubachuun danda'amutti dargaggoota kana lamaan akka ofirra gadi ta'aniif erga ajajanii booda ajaja xumurii jedhu ajajaa isaaniirraa fudhachuun rasaasa wal duukaa itti roobsuun miseensonni humna addaa Oromiyaa ajjeesaniiru. Farrummaa isaanii kan ibsu ajjeechaan suukanneessaan kun lubbuun keessaa ba'uu shakkii qabna jechuun itti siqanii rasaasaan mataa keessa tumanii goodaa irratti gatanii yoo deeman viidiyoon agarsiisu gadhiifameera. Akkuma yeroo adda addaa gabaasaa turretti waraanni mootummaa Oromiyaa iddoo adda addaatti namoota nagaa manaa baasanii kaan immoo manadhaa keessaa fuudhanii ajjeesaa turaniiru. Ammas haaluma sanaan ajjeesuu fi haala suukanneessaan goodaa irratti gatuun itti fufanii jiru. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Harootti haleellaa raawwateen yoo xiqqaate namoonni 30 ol ajjeefaman. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu magaalaa Harootti haleellaa humnoota Amaaraatiin banameen lammiileen Oromoo nagaa hedduun yoo ajjeefaman kanneen kumaan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uu jiraattonnii fi aangawoonni ijaan argan himaniiru. Haleellaa magaalaa Harootti qaqqabe kanaan lubbuun namoota 15 darbuu mootummaan naannoo Oromiyaa yoo ibsu jiraattonni garuu lakkoofsi namoota ajjeefamanii kanaa ol ta'uu himaniiru. Haa ta'u malee ajjeechaa kana humnootii Amaaraa raawwachuu mootummaan naannoo Oromiyaa haalee jira.
Jiraattonni BBC'n dubbise gama isaaniin aleellaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii kan mootummaan ibseen ol akka ta'u dubbataniiru. Jiraataan magaalaa Haroo obbo Firaa'ol Fayyisaa BBC'tti yoo himan yeroo magaalicha baqatanitti reeffa namoota 29 ija isaaniitiin akka arganii lakkaan dubbataniiru. Aleellaan kun hidhattoota naannoo Amaaraa irraa dhufanii raawwatames ijaanan arge jechuun mirkaneessaniiru. Jiraataan magaalaa Haroo obbo Firaa'ol yoo BBC'tti dubbatan haala kamiin aleellichi akka raawwatames ibsaniiru. Sanbata xiqqaa lola hamaatu nurratti baname. Qabeenya kan Oromoo ta'e saamanii makiinaadhaan fe'achaa turan. Kilaashii fidi jedhu. Lafti kun hanga bishaan hangariitti kan keenya jedhu. Mana tokko keessa nama 9 fa'aa kan ajjeefametu jira. Isa kaan mana itti cufanii biraa deemanii jedhani. Sodaa qaburraa dursee naannichaa baheen jiraachaa ture kan jedhan jiraataan kun lolli magaalichatti jalqabnaan haadha warraa isaanii guyyaa tokkoon dura deesse jedhan qabatanii bosona keessa guyyaa 2 bulanii miliquu dubbataniiru. Aleellaa kanaan namoota ajjeefaman immoo karaa miidiyaa isaaniitiin agarsiisuudhaan Oromootu akkana godhe jechuun deebisanii numa maqaa balleessuu jedhaniiru. Namoonni balaa achitti ka'e kanaan du'an garri caalaan mana keessatti gajaraan akka ajjeefaman obbo Firaa'ol himaniiru. Lolli sun kanaan namni humna qabu jalaa baqate baay'inaan manguddoonnii fi ijoolleen mana keessatti hafani. Kaan gajaraan qalaman eessumoonni kiyya akkanatti ajjeefaman haalli ajjeechaa ture suukanneessaadha jechuun obbo Firaa'ol haala garaa nama nyaatuun miidiyaatti himaniiru. Lola kanaan baqatanii kan ba'an jiraataan biraa Asaffaa Ayyaanaa jedhamanis aleellaan Harootti ga'e sabummaa irratti kan xiyyeeffatee fi Oromoota magaalittii keessaa baasuu kan xiyyeeffate fakkaata jechuun dubbataniiru. Haalli amma magaalaa Haroo jiru jibbisiisaadha. Oromoon sodaatee amma achii ba'aa jiraachuun gabaafamaa jira. Hidhattoonni Amaaraa ammoo karaa barbaadan seenanii waan jiru saamanii gara bakka Baagin jedhamutti guurrachaa akka jiran jiraattonni kunneen himaniiru. Rakkoo nageenyaa naannawaa sanatti irra deddeebi'ee uumamuun daandii guddaan naqamteedha. Buree geessu erga cufamee ji'a 5 ol ta'us jiraattonni himaniiru. Obbo Asaffaan itti dabaluun daandiin naqamtee fi buree wal qunnamsiisu cufaniiru. Agamsarraa Haroo kan wal qunnamsiisuuf cufameera. Asirraa naqamtee deemuunis rakkisaadha. Qaama rakkoo kana nuuf furu hin arganne jedhaniiru. Aleellaa sanbata darbe Harootti qaqqabe kanaan jiraattonni hedduun gara Kiiramuu Giddaa fi naqamteetti magaalittii dhiisanii baqachuun himameera. Namoonni miilaan baqatanii Kiiramuu qubatanis gargaarsi isaan waan hin qaqqabneef rakkoo keessa jiraachuu BBC'tti himaniiru. Ameerikaan rakkoo Itoophiyaatti mudateef deebii kennuuf filmaataawwan ilaalaan jira jette. Ameerikaan rakkoo kaaba Itoophiyaa cimaa jiruuf deebii kennuuf qoqqobbii dinagdee dabalatee filmaataawwan qabdu ilaalaa jiraachuu dubbii himaan waajjira dhimma alaa Ameerikaa Ned Price gaazexeessotatti himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinken qondaaltota olaanoo gamtaa Afrikaa, UK, Faransaay, Jarmanii fi gamtaa Awurooppaa waliin dhimma Itoophiyaa irratti Gibxata darbe mari'ataniiru. Walgahii kanarrattis qaamolee walitti bu'insicha keessatti hirmaatan atattamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu gochuun gara mariitti akka galaniif waamicha taasisaniiru. Waamichi biyyoota lixaa kun kan dhagahames raayyaan Itoophiyaa humnoota Tigraay irratti kallattii maraan aleellaa qindaa'ee galuu isaanii erga TPLF ibsitee booda. Waraanni kaaba biyyattii keessatti saaqamee mariidhaan akka dhaabbatuuf Washington irraa deddeebiin waamicha taasisaa turuun isheen yaadatama. Oduu wal fakkaatuun immoo biyyoonni garee 7 fi biyyoonni deeggarsa taasisan kan biraas dhimma waraana Itoophiyaa ta'aa jiru kanarratti marii taasisuu isaanii dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID beeksise. Deeggartoonni tajaajila qunnamtii baankii fi kanneen barbaachisoo ta'an kan biraa Tigraayitti deebisanii akka eegalanii fi daandiiwwan gara Tigraay geessanii fi imalli qilleensaa guutummaan bakka turetti akka deebi'uuf walii galuu isaanii beeksisaniiru. Kunis baatiiwwan lamaan darban keessa kan dhorkaman dhiyeessa boba'aa, qorichootaa fi meeshaalee wallaansaa gara naannichaa akka galaniif ayyamuu ni dabalata jedhaniiru. Waraana Tigraay waggaa tokko guutuuf deemu kanaan walqabatees namoonni gara miliyoona 6 hanga 7tti siqan rakkina wabii nyaataa cimaaf saaxilamaniiru kan jedhe USAID'n kanneen miliyoona 2 ol ta'an immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'uu himeera. Tigraayitti namoonni hanga 900,000 ta'an haala beela cimaa fakkaatuuf kan saaxilaman yoo ta'u namoonni guyyootaaf osoo nyaatan argatiin turuun baala soorachuu eegalaniiru jechuun beeksiseera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne san gammaa ture. Qophiilee walabummaaniis neetwoorka waliin turtii gaarii jenna. Kaadhimamtoonnis bakkuma jirtanii kaatanii yaadannoo wareegamtoota jechuudha. Daqiiqaa tokkoof yaadannoo goota ta'a.
Nega. Ta. Kepala. Aye. Jirtu. Jirtu. Daga jiratan. Ujiratan. Silita talemati. Egaa kunis walii ilmaan hortanii bifa haaraa kanaan akka kanatti oomishamtee yeroo isiniif dhiyaattu nullee nu gammachiisa isinillee ni gammachiisa barri 2021 ka gammachuu ka injifannoo nuuf haa ta'u isiniin jedha. Itti aansuudhaan akkasuma leenjistoota dadhabne hurumnee ogummaa qaban ofirraa dabarsan ilmaan keessaniif sabaaf bakka buusuuf bifa kanaan isinii qindeessan barsiisota kanaan fayyaa nuu ta'aa jiraadhaa isiniin jennaan. Nullee waan nuti tolu qaba. Birraa darbee bifa kamii fi maal keessa dabarree gaafa uummanni iyyaa akka diinaatti ilaalaa ture darbe har'ammoo bifa kanaan guyyaa gaafa walitti yaa'ee wal argee tokko ta'uu isaatii fi waraanni kun ijoollee keenya ilmaan keenya nama nuuf dhaabbate jettanii itti amantanii wajjin hirmaachuu keessaniif baga gammaddan baga gammanne isiniin jedha. Egaa itti aansuun jaala kabajaan qabaa qophaa miti jaala sanan asinitti isinii affeeraa jaal dhiiqii gara sanatti yoo xiqqoo waan qabnu waliin geenye muuxannoo qabnus yoo ta'e sagalee qabnus yoo ta'e jaallummaan keenya asirratti ana qofa fuula baruu miti akkasuma jaallan asirra turan sadarkaa rakkoo bu'aa bayii keessa darbanii uummata kanaaf nu wal barsiisan yoo maqaa isinii ta'e hadhaa hadhooftuu keessa jaala ofirraa itti wareeganii akka nama horii marmaqaleetti as keessatti dhiiseen baanu jechuudhaan nullee keessummeessan jaalle dhugaasaa jaalle obseera akkasuma ilmaan isaa wajjin jiran yoo illee kan hin daganne nuti isaan illee wal barsiisan jarri kun illee nuuma jiraatan jennu fayyaa ta'aa naa jiraadhaa jaala kootiin wal isin dabarsaa wal isin barsiisaa galatoo wal fuudha. Fada kabajamtoota uummata Oromoo bal'aa bakka kanatti qaamaan argamtanii eebba miseensota waraana bilisummaa Oromoo kallattiidhaan hordofaa jirtan uummata Oromoo karaa adda addaa sagantaa kana irraa qooda fudhachaa jirtan kabajamaa akkasumas ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Birgeedii lammaffaatti ajajaa Abbaa Cibraa Waamaa Qaxqaxoo Jaal Guutuu kabajamtoota miseensota gameeyyii waraana bilisummaa Oromoo eebba ilmaan Oromoo kanarratti gurmuu isaanitti dabalamuu irratti hirmaachuu dhuftan akkasumas kabajamtoota uummata Oromoo maraaf baga guyyaa irraa geessanii isiniin jedha. Qabsoon bilisummaa Oromoo akkuma beekamu waggaa 45 darbaniif Oromiyaa walabaaf Oromoo bilisa baasuuf godhame Oromoo biyya abbaa isaa irratti mataa akka ol qabatu godhame seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka irra gahamee hin beekne har'a gahuu keessaniif jala bultii mootummaa walabaa Oromiyaa ijaarrachuu keessan uummanni Oromoo baga geessanii baga geenye isiniin jedha. Yeroo
waggoota muraasumallee darba waggoota kurnan dura gammoojjii Oromiyaa keessatti illee ilmaan leenjifachuun diinatti ulfaatee gammoojjii biyya hambaa Eertiraa fi Keeniyaa keessatti waraana leenjisee biyya kan seensisu adda bilisummaa Oromoo har'aa wareegama jaallan qaqqaaliin baasaniin xurree dhiigaa lafeen isaan saaqaniin galma mootummaa garboonfataa jalatti magaala keessatti waraana leenjifnee eebbisuu danda'uun Oromootiif boqonnaa haaraadha. Baga gammadanii baga gammanni isiniin jedha. Akkuma beekamu biyyi kun haala keessa jirtu namni hunduu argaa jira. Gaanfi Afrikaa Itoophiyaa irra darbee gaanfi Afrikaa dirree waraanaa yeroo ta'aa jiru kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo dammaqinsaan wareegama kaleessa baasu wal'aansoo diina wajjin itti jiru daraan dammaqee ilaaluudhaan bakkattiyyuu namnu yeroo qawweetti amanee biyya jiguuf deemtu kan ofirraa dhiibaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganaa jiru abaa'oo woboon baddaa gammoojjii magaala baadiyaa kaaba kibba giddu galeessa toon jedhin boobaa diinaa jalatti ilmaan Oromoo gootota qaqqaalii gara kuteeyyii saba isaaniif falmuu danda'an ga'umsatti horee leenjisee diina irratti bobbaasuun bakkayyuu cabsaa waan jiruuf baga guyyaa kana geessanii isiniin jedha. Milkii fi injifannoo argame qofa miti haalli biyya kana keessa jirtu haalli Itoophiyaan itti jirtu waan yaaddoo yookiin immoo milkii fi kufaatii gammachuu fi yaaddoodhaan kan guute ta'uunsaa ifadha. Haalli amma biyyi kun keessa jirtu bakkattiyyuu waraana gurguddaatu deemaa jira. Ibiddaatiin namni gadi wal qabee maatiin mancaa hawaasummaan mancaa dinagdeen kufaa lubbuun namoota akkuma kitilaa darbaatii jira. Miidiyaan addunyaa mootummoota gamtooman dabalatee biyyoota warra lixaa irra gadhoowwee dhaabbatanii iyyaa jiru. Oromoon kana keessatti dantaasaa tikfachuuf wareegama dhufaa darbaa kafalee fiixaan baasuuf yerootti qabsaa'aa jirudha. Kanaaf qabsoo keenya milkiin goolabuuf jabaachuu qabnan jedha. Ayyee maaliin geggeessitu